والله بالله جروي لما ترجع عميلا لما سقلي هذه تعبي جو من نقول غير ورمني ربوت زمان كورو زمانو لاخر له تغير بري جرا واجو دي سمبده جرا وادچو عرب وجدت تلاولي قبلي بتاورا لا 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 لما فرنج لا أرده نمون كذا كروه أنا ما يشوف دينه أم فرنجي كروان جالسون سلا شهادة كبتبر ورجعنا أولك قالوا ورجعنا تقول أولك قالوا سلا فرنجي تقول شهادة كبتة والله ميري ساتارة مارك نبغى أبيك أجلا ترين شودي أبا عبد الله أنت قلي فلسطيني تارا هذا ستة كانوا بكير تالين شاغ ناقة دينديس دو لال بنات أيام رب بري فلسطين يا بدأت كنو ديك أبا عبد الله كي أسشوه دي Ati mana mata yang banyak tu segala tanah pun ilmu nama rumah jurus. Palestine, Israel and Palestine, Israel and Palestine. Palestine. أرجع جالنا dari unda. Abo Sudani kuman tuare. يا حبيبي ايش فيك؟ متوفق بنامن جد أوادين نبرة سوارة بفان. أبا عبد الله إنكم في تومي رجع دبر رابكو دمانو في برتيسو. عبد الله apa? Jardi argina fi. Fuudhuuf deemnaa sargii isaatti yaamna xiqqeettana isin erga kottaa gurbaa Oromooti isin harkisuu abbaa Abdallaa bakki isinii galee sargii isaa akka Oromootti kottaa keessumaa fi gurbaan gandan qabu Ani gandan kamu lupa ganda tata gandi tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maali isa gurbaan ka warra garee shahaadaati itti fuudhaa miree isaaf afarsoollee. Ini hari warri garee shahaadaa amantii qabu jedhanii ari'an. Garee shahaadaa ariitee mana farsoo bitallee beera jedhan durii jedhan jikeessan. Wallahi bila warra duriyyoota. Ayyuba ani garee shahaadaa yoo abduu seefi afarsoo lallabachuu eegalte biraa deeme. Ini ari'an wallahi maaliif ari'an beekta? Isee san kunillee ciikii qabanne beeratana. Lubbiyee kottu keessa wal qanaasuuf laayettee jana bulchiyan ijoollee. Akka Achumaan ari'an lamaanuu tarkaanfii jiru luka irratti fudhatan abduusa fi anna afarsa amma abduusan itti deebi'ullee rakkoo qabu bultii qabateera. Itti deebii bakka Amma itti deebi'uuf karooran qaba gin ጥሩ አይደለም እንስ ዛሬ ነው ዋናው ዳባ አብደላ inni bira ደሞዝ አልቀው namni immoo ደሞዝ qabanna maal dalagatee jira beeta warri biyyaa sun amma fi sabiilillahi jedhaniituma deemanii warra argitee koree wannaa booddii kana natti bikaa koree booddii islaamaa kana arqanii isaan irraa waa fuunan beeta yaa achi qoqqoodadha damee maalti gara biraatti ba'a maaltu mudate beekta gurbaan kenna miskiintichi garee shahaadaa maatii lamaa seeraan qaqaraasisee kaan illee amansiisee gaafa baatii sadi geettu kiraan mana eessaa haa dhufure habiibi laaptaap illee hin dhiise amma akkamitti taaptaap godhe taaptaapin hin ta'u jedhanii garee shahaadaa keessa sadaqaa kana
dasaa isaan ustaas Abdusinaan jedhanii miira keessa nagalchanii ji'a sadi kasaaree badeetti. Rakkatee torban takkuma nagiyya galee achi birrii walitti guguuree fi mana fi amma akkasitti nama ta'ee guluu amma taaptaappii ofiitti deebi'ee kiraa ofirraa kafalaa jira. akkana jabaadha. Wallahi qofaan wanni hundinuu beektaa wannaa qaba beektaa taayimii qaba. Yaa. Bakka barbaadan fakkeenyaaf ammaa namoota Suudi Arabiyaa kana dhadhiniidhaaf jedhee bakka hullumna gartama waltilli ustaasa ta'uu nan barbaada gennaan ta'u sa'aatii kanatti ustaasa ta'uu. Maaliif? Dahaan nanya dahaa ustaas moora jille maal kiraayee mana akka dhiyoo kanaa bakkeetti yoo nariyatame hoo. Abdusee duriyyee. Bakkee jira ustaasota hidhee isaa danda'a maree waa damoosni wayii kaffalameetuma ji'attillee ustaasa keenya kana daggafa. Damoosni maal feeta rabbiin biraa sii kafalama. Rabbi biraa eessa gala? Eessa akkaawuntii kamirra seena rabbi biraa? Akkaawuntii boriitti irra seena garuu mootu har'a hoo? Har'a maal nyaadheetiin isa boriitti ni jedha agabuu maskiida keessa teesse amma abbaa Abdallaa. Rabbiin na jiraachisa yoo tu gadi hin bahin torbi tokko yoo teesse hin duutamu maal taata? Dhaggeeffadhu Abduuse amma fakkeenyaaf amma rabbii kiyya na jiraachisaa rabbii kiyyaaf aarsaa kafalattee garee kana keessa turte jenna. Beelli asitti jira, manni sitti jira, qorri wayii yookaan beelli yoo si jeese rabbi sanurraa si gaafata maaliif garaa keetitti dabdeetiin jedhe. Faalla na dubbi. Akkas charity beginning at home. Garaa uumanii karaatisitu bareeda. Akkas. Barisaan sadaqaan manarraa eegalaa beektaa sadaqaan maanu manarraa eegalaa. Wallaahi. Mana jechuun garaa keeti. Waa kunoo jarrillee warra marabbiif jecha karaasisu namni jedhamu immoo keessatti kuma dhibbaan eenyuun isin abbaan dhugootiin jedhaa jiran hin argine baabaa gan. Maali ustaaz Bayaanii ustaaz Booniyyeeni amata lama keessatti mana viilaa ijaareedhaan yaada amatu. Inni ijaara dhugaa rabbii maa nama tokko irraa kuma 20 fuudha nama 100 Akkana godhe beektaa laala Abduuse. Nyaata jedhe nyaata. Abbaa Abdallaa nu rakkachiise. Abbaan garee sana keessaa nama kuma 4 wayii qaba nama immoo keessa karaasituu jedhe. Xiqqaatu kuma 20 yoo kennan asabime nama kuma 4 wayirraa kuma 20 yoo gargaarsi kenname. Aboo kiristirii samoonaa tokko argitee Abduuse siin ergine yaa. Nan du'e bar eessatti akkana ta'e jedhe. Aboo hoofaa isaa mannaa gaantee akkatti. Eessumatti jedhe as baase woy jedha miira keessa galee. Faaworiin isaa faaworiin miti maashaallah. Miliyoona 8 Abduuse. Birrii miliyoona 8 nama kuma 4 wayirraa yoo dha'e mana viillaa miti maal arge ijaarrachuu danda'a jechuudha bar. Maal miliyoona 8 guys. Kana inni gallaanillee. Yaa haga isa haga wottiini ma soddaa kiyyaa qaraate mubaarak musammaa wottiini beektaa isa. Wottiini ma guys. Mubaarakis wattiin inni ona karaayisa sitti. Rabbi naa kabaluu qaba. Ramadaana anis wottiini takkana dhibdeedhe salaataa masrii yoo dhaabbadhu magriiba yoo dhaabbadhu Otuu wattiinii ta'e guddatee iyyuu barbeeraa. Innaa ta'inaa lolli gurra qabanii innaa ta'inaa nutti qara'u namni tokko yoo nuti waraana oolle innaa ta'inaa kalkoo sariyanii gurra nu mitiira nutti qara'u. innaa ta'inaa kana qabatuu danda'anii qaama tokko waan naraan jedhe innaa ta'inaa dur kana beeynaa gallee qorsoo warraa dheennaa gali jedheen achitti dhaabe quraana. Aboo nuti obboleessoo akka nuti quraana karaane bar. Quraana bituu situ gongorteennaan alangaa kun lafan. Waa godhama quraanni sila guyyaa guutuu bullee fayyadu qabadachuma. Sheekni sun. Abuan sababatuma quraana kana gaduma deemuu dide aboo keeticha luka tokko bicha ka'u tokko nu qaraanse beeyta. Aboo akkatti yoo wannoodhani garafuu jalaa fiige ulee jino ko dhufanii sun dubbatti cabsaa. Nutis nama akkasitti qaraane nama geezaraadhaan deemu kana miilli isaatti. Anamma wannaa fa'a waliin qara'e. Shaanwaari fa'a waliin buluu gabriyaa qara'e. Abbaa taa'e. Wallahi billahi. Eenyu Shaanwaari kana Nairobi ke. Faatoo maamu. Saayiba kiyya guddaa isa waliin qara'e.
Masya Allah. Dia mama buat itu rekaran. Antena tuh di area ada kan ada kejal kamedi nebar.